seenessi waloon tokkummaa jabeessee obbolummaa tiksa. Biyya jabduu ijaaruudha seenessi jabaan jiraachuun. Ilaalcha qinxee ture gar tokko jedhu sanarraa gara heddumminaatti. Injifannoon Adawaa injifannoo saba gurraachaati, saba Afrikaati. Dhamaatii Itoophiyaanota hundaati. Bu'aa lakkaawwamiin dhumne bu'aa kanan jedhamne kan inni qabu. Uummata adii kana kan qaanesse Afrikaa mataa ol qabsiise. Yeroo sanatti teekinooloojiin hin jiru. Noormaalii tiraadishinaaliidhaan kan injifannoon kun gonfatame jechuudha. Ana Itoophiyaa qofa miti. Tokkummaadhaan injifannoo Afrikaa jechuu dandeenya injifannoon. Seenessa qeenxeetiin yookaan immoo yaadama saba tokkootiin maajoritii ta'e wayitiin miti jechuudha. Waloodhaan waan argame isarra dhaabbatameeti har'ayyuu. Waggaa 129 dafannaa kabajannu kan yaadannu uummattoonni Itoophiyaa sabaaf sablammoonni Itoophiyaa sanyiidhaan afaaniin qoodaan lagaan odoo waliin qoqqoodiin biyya takkitti qaban kana walabummaa ishii birmadummaa ishii kabachiisanii dhaloota taanuuf lafeef dhiiga isaanii kan itti wareegan waan ta'eef nuti immoo warra amma jiru eeboo miti kan nurraa barbaachisu meeshaa miti kan nurraa barbaachisu birmadummaa sammuu walabummaa sammuu fi walqixxummaa sammuu gaggeessinee biyya keenya kana dhaloota taanutti dabarsuudhaaf. Dhaloonni amma teekinooloojiidhaan gahoomadha. Teekinooloojii kanarra dhaabbatee barnootaan of cimee dhaabbatee wal ta'ee gara fuulduraatti kana olitti biyya teenya badhaadhina waloo mataa ishee ol qabnee Afrikaa sadarkaa guddaa irratti ni waamsisne jedhanii abdii qaba jechuudha. Dargaggeessa qabnu kana seeraan kallattii qabsiifnee itti fayyadamnee biyya bilisoomtuu fi biyya dinagdeedhaan biyya kabajamtuu akka taatu dursitoonni keenya gaggeessitoonni keenya gama adda addaatiin hojjechaa jiran kana nutis gumaacha seenaa bahuudhaan biyya keenya ceesisuu. Adawaan injifannoo waloo akka ta'e beekee tokkummaa isaa jaalala biyyaa of keessatti uume amma hiyyummaa irratti duullee hiyyummaa irratti tokkoomne badhaadhina mootummaan amma calqabe kana badhaadhina waloo kana irratti duullee seenaa biraa hojjechuun nu barbaachisa jechaadha.